Gurbaan kun Jundii jedhama. Jundiin qarshii 8,000 qofaan addunyaa hojii keessa seene. Turtii waggaa 2 guunnee keessatti miliyeenaris ta'uu danda'e. Barnoota isaa 18ffaatti addaan kute. Egaa Jundiin maal hojjetee hanga kana milkaa'uu danda'e? Muuxannoo Jundii waliin aqooddan. Egaa Jundii Yusuf bara 1994 Oromiyaa Bahaa keessatti dhalate. Akkuma inni dhalateenis osoo hin turin abbaa faatisaa walii kan. Jundiinis armee isaa biratti kutaa barnootaa hanga kutaa 3tti erga barateen booda jireenyitti cimnaan barnoota isaa addaan kutuudhaaf dirqame. Abbaa isaa bira deemuunis abbaa isaa hojii qonnaa gargaaraa jiraachuutti fufe. Waggootaafis barnoota isaa addaan kutee hojii qonnaa erga hojjeteen booda mana barnootaatti deebi'ee hanga kutaa 8ttis barachuu danda'e. Garuu ammas haalli jireenyaa waan itti ulfaateef kanaa ol barachuu hin dandeenye. Addunyaa barnootaa keessaa ba'ee hojii biraa hojjechuudhaafis murteesse. Sana booda gargaaraa konkolaachisaa ta'ee ji'oota muraasaaf erga hojjeteen booda eeyyama konkolaachisummaa abbaan isaa baafnaan konkolaachisaa ta'ees hojjechuu eegale. Waggoota 4fis konkolaachisaa ta'ee erga hojjeteen booda jijjiirama waan ofirratti dhabeef hojii konkolaachistummaas addaan kutuudhaaf murteesse. Naannoonni jiraatus naannoo baadiyyaa waan ta'eef suuqiin qaama konkolaataa yookaan ispeer paartii dhiyeessuu waan hin jirreef suuqii dhiyeessii qaamolee konkolaataa banuudhaaf murteesse. Garuu Jundiin qarshii 8,000 qofa waan of harkaa qabuuf qarshiin 8,000 kun immoo suuqii dhiyeessii qaamolee konkolaataa banuudhaaf waan yaadamu miti. Kanaaf Jundiin hiriyoota isaa faana mari'achuudhaaf dirqame. Hiriyoonni isaas itti kolfan. Hiriyoonni isaas qarshii 8,000tiin hojii kana jalqabuun hin danda'amu, hojii biraa jalqabi jedhanii isa gorsan. Jundiin garuu isaan dhaga'uudhaaf fedha hin qabaanne. Kutannoodhaanis hojichatti galuu murteesse. Gara magaalaa Finfinnees dhufee qarshii 8,000 harkaa qabuun mi'oota muraasa bitee warra mi'arraa bituun immoo kaartoonii duwwaa naaf kennaa jechuudhaan isaan kadhatee kaartoonii duwwaadhaaf mi'oota muraasa bitee fuudhee bakka jireenya isaatti deebi'e. Jundiin yeroo konkolaachisaa turetti mana xiqqoo ijaarratee waan tureef mi'oota muraasa Finfinneerraa bitee mana sana keessa naqe. Qarshiin isaa xiqqoo waan ta'eef mi'ooti inni bitees baay'ee muraasa ta'urraa kan ka'e suuqii isaa keessaa mi'oonni bitan sun hin argaman ture. Kanaaf Jundiinis rakkoo kana duuchuudhaaf kaartooniiwwan duwwaa baay'inaan suuqii isaa keessa kakaa'uudhaan suuqiin isaa mi'a baay'ee akka qabu fakkeessuudhaan yaalaa ture. Hiriyoonni isaa iccitii kana beekan garuu itti kolfaa turan. Jundiin garuu cichoominaan hojii isaatti fufe. Turtii ji'a 5 caalle keessattis suuqii isaa meeshaaleedhaan guuttachuu danda'e. Suuqii isaa keessas mi'oota iddoon ga'uu dinnaan meeshaalee kana mana biraa keessas ol kaa'uu jalqabe. Obboleessi Jundii Saadaam Yuusufis hojii isaa kana keessatti baay'ee isa gargaaraa ture. Egaa Jundiin suuqii isaa birattis hojiilee biraa eegalchiisuu jalqabe. Gommaa konkolaataa qilleensa guutuudhaaf akkasumas meeshaalee guuttachuudhaan konkolaataa miicuus jalqabe. Akkasuma immoo ganama waaree dura jimaa dardaruudhaan hojii humnaas akka hojjetu nutti himeera. Shiraaf hinaaffaan namootaas baay'ee ture. Haa ta'uyyuu malee waan hunda isaa bira darbee guyyaa har'aa geera jedha Jundiin. Turtii waggaa 2 caalle keessatti qarshii 8,000 irraa jalqabuudhaan miliyeenarii akka ta'e nutti himeera. Egaa walumaa galatti dhiyeessii meeshaalee Jundii argachuu warri barbaadan akkasumas immoo muuxannoo isaa kana caalmaatti hirmaachuu warri barbaadan bilbila iskiriinirra jiru kanaan bilbiltanii fi argachuu dandeessu. Galatoomaa.